Ajaa'iba moo ajaa'iba dhageenya bara kana ajaa'iba agarra. Hayi kunilleen ajaa'iba jira moo. Hayi. Miira keessa jedhanii laa ilaaha illallah. Yaa Rabbi nama. Yaa Rabbi hayi. Sa'ad laa ilaaha. Ahuna micha maal taate muudii bareeda keessan ture yoogaan dalagaa raa barmaana jeeqxaa. Yoogaan amantii ho'itii mi? Awalan yoogaan amantii miti. Meditationidha. Garuu eegaa amantii jette. Ajaa'iba. Kan namni amanneen sii qabadhu dhufee irraa. Boo anu sanumaaf hin dhufe moo achisi. Wattaayika. Billaahi. Boo waan an qabadhee sii dhufe ajaa'iba gara. Awwi. Tasgabbaa'ii maal taate? Waan nama tasgabbaa'ii. Daawwattoota dubbiskaa maal taate? Boo akkas naan hin jettu billaahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya turbee walitti deebinee jirra. Wallahi. Addunyaan tun ajaa'ibni siis lakkaa'ameen. Ajaa'iba jechaa kofallaa. Ajaa'iba kana keessallee wantoota nama dinqisiisan, nama kofalsiisan, nama suukanneessan faatu jira jechuudha. Ajaa'iba kana keessatti illee amantiin Islaamaa ni'imaa isiin nuuf oolte hedduu keessatti argan. Lawwas aboota nama bakki namatti tolu. Egaa ajaa'iba kana qabannee isin fudhannee addunyaarra naannoo naa ajaa'iba kana funaannee kan isin biraan geenyu an awwii tadiirii. Ana immoo Sa'ad Ahmadiini nooliin tura. Kun sabiin hin jirtu. Maaliin jalqabna ree? Aboo hangafa keetti ana durjee akka dhagee bilaalee akkas gaa. Abbaa dura dhalate. Warra keenya biratti gaa hangafa wal kabajuun ni jirtii mire. Haala wasaalan bilaalaikum. Akkana gaa. Amantus amanuu baattus. Garuu siifan hima. Ammoo nan amantu akkamiin si wadha. Maaga inni ilaalla ragaatti. Garuu ragaan ni jira daawwattoonni keenya illeen yoo amanan haa amanu yoo amanuu baatanis haa baatanii garuu wanni tun ni jirti. Ragaan qaba. Akkasitti beeka. Ragaa jira jaan. Akka amantiititti warroota googil gabbaru jira. Googil rabbii waaqa dhalaa godhatanii jechuudha. Googil kana amma faayila irraa sarchi goonu kan. Waaqa dhalaati. Warra gabbaru jira googil kana. Googiluma nuti amma online irra seennee sarchi goonu kana jechuudha. Googilitti. Googilitti jedhanii amma. Googil. Kamitti gabbarame? Akkitti gabbaranii sirni raawwii ibaadaa isaanii jechuudha. Online gubbatti. Egaa mallattoo googil kanaafi. Akuno masjida isaaniitti geera yeroo sujudaniif kaa kun olaa yoo namni baattes kun olaan. Mee namni qabaddeetiin dhufee jira. Kun olaa. Yeroo sujudaniif agarte mana agarre. Googiliif sujudu jiranii bar. Kanaaf hordoftoota hedduu qabaa jechuudha. Warri gabbaran hedduudha. Efi mootummaan beekamtii kenneefi? Beekamtii qaba. Maaliif ragaan tamanuu dhabeeta? Googil waa hunda beeytii jaan. Waa hunda waan beeytuufi ragaan isaanii kana. Ammoo waan ajaa'ibu seera amantichaa keessatti googiliin ala weebsaayita biroo irratti infoormeeshina tokko yoo sarchi gootu taate dhorkaadha. Amanticharraa si baasa. Amanticharraa si baasa jechuudha. Seera isaaniitii akkanaatu jira ni fudhatamu ni fudhattu. An eega ragaan agarsiisu. Waan ajaa'ibu immoo jechuudha. Infoormeeshina kana guutuu akka ilmi namaa asirratti hin beekan si'a uummanni kun. Aku bari information Google qabdu hunda namatti itti fe'emi. Duuba akkamitti waaqa jedhanii Google ummata karaan deeman harkaa badee jechuudha warra kana. Alhamdulillah ala ni'matil Islaam. Alhamdulillah. Qootu gaanis takkan si fidee dhufe. Hayyee. Anis amantii ilmi namaa jirti jedhee amanuu keessatti ulfaatu takkan qabadhee fi akkam. Ahla wasaalan. Amantiin tun kootu amma biyya Hindii deemna. Taayigaa yaadaanis hin jee. Hayyee. Biyya Hindii keessatti aboo rabbi sammuu kan ne yaaduma asii biyya feere illee jira wallahi qaballe. Yaadaan amma Ameerikaa deemuu. Amma si jirra Hindii jirra. Hindii jirra. Haaya. Biyya Hindii keessatti amantus amanuu baattus uummata hantuuta gabbaru jira akkam. Hantuutuma xiqqishuu nuti yoo ji'atti gisee takka fa'aa agarru yoo agarree waan xiqqishuu ilal ari'uudhaan. Hantuuta san uummata gabbaru jira. Manni kun egaa. Hayyee. Hantuuta kana. Hayyee. Hantuuta kana nyaachisuun obaasuun bakka isiin teessu mijeessuufiin haajaa namaa baastii jedhanii amanan. Kottu gaa bataskaana mataa isaanii qaban. Hantuunni. Mana amantaa. Mana amantaa sanuu guddaa viidiyoo kanarratti mul'achuu jira. Warra ishii gabbaruutu achi jiraata moo isaantu achi jiraata bataskaana kana? Hantuutaa fi warra hantuuta san kaadimman hantuuta sanii. Warri hantuuta gabbaru guyyaatti yeroo deeman qabanii mana amantaa san deemanii irra jala dhiyaatu jechuudha kaadimoonni. Subhaanallah.
بالله أبوك تخوت أنا ما بتجيب هم يا أبو Haaya. هيا Hantuuta kan mana bataskaana kana keessatti mana amantaa kana keessatti Hayyee. hantuuta 24,000tu jira. هم تدمي يا أبو 24,000. هنيرتو هندبل Dabaluun ni mala hin irratti. Subhaanallah. Dalga. والله جايبه أبو ربي إنسان ديساني ربين Hantuuta. كان كيس عليه قد ويتجرا هي Ila. سان كيسا قد بوئه ومن يكون هنتوتا Hantuuta san jala deemanii ciisan hogguu amantaa isaanii geggeeffatan. Deemanii hantuuta san jala ciisanii hantuunni kun 24 sun qaama namaa keessa asiin uffata keessa seentee asiin baatee asiin laal. Asiin baateeti uffata isaanii keessa deemtee hogguu isin irraa deemte hajaan keenya baatee dhukkubni qaama keenya keessa jirtu fayyitee jedhanii amanan. أبو كران الكابة دي شون Awoo أكل laal. Warri qoricha zaraa gurgurtu sochi deemtee ajjeefamte. بالله عليك نمسلا Numa dhuman akkam. hundi isaa warri silaa qoricha san gurguru Eh. yaa rabbi isaanii ajjeesaaran gaa Isaanii ajjeesaaran. hayyee Kana fakkaatteen amantii sii hayyee qabatee. waanuma amantii kana silaa keessaan bahan waan Hayya. akkanaa hedduu jira Har'a beektaa addunyaa amantii. kana keessa namni seera rabbiitiin ala bahee waanuma yaada isaa jala deemu hedduu jira jechuudha addunyaa kana keessa Hedduu, bash. akkuma amantiititti namni dhuunfaa tokko kayeetuma wayii godha amantii kan jaanii jala deeman rabbii kan jaanii jala deeman Naa. beekaan guddaan bakka tana kufu Beekaan guddaan bakka beekaan tana kufu. addunyaa kanarra jiru hundi Eh. bakkuma rabbii haqiiqaa adda baafachuu dhabuu tanatti kufu. Billaalee ammallee wanni sii himu deemu jechuudha. Waan sana fakkaatu ta'eeti biyya Neepaal deemna. Hindiirraa dhufneerra Nepal. Neepaal deemna. Neep dhiyoo garuu achumaan xiqqoo Kaluudha kalu dhaqneetu dhufna aadaa biyyaallee hedduu bebbeenu garuu waan akkanaatii jira dhageenye Hai. wanni jiru maaltu seeta. Gabbartaan isaanii adda maal gabbara yoo jette namummaa shamarree xiqqishuu ta'a. Shamarreen tun ammoo waan si jaa'ibu Hai. miilli isii lafa hin tuqu akkanatti deemanii akka qilleetitti fuula Ni baatanii isii akkasitti? gaddi hin mul'atu gammachuun hin mul'atu hin kofaltu hin aartu gaafa achi aarte ammoo jechuudha yookaan gaddite Eh. ni duutii jaamtee shakkama. So miirri kamuu fuula isiirratti mul'achuu Miirri qaba takka jechuudha. fuula isiirraa mul'atu. Awwa laal kana gaawwatoo taaziyaan mudate. Fuula isiirraa miirri gaddaallee Hayyee. miirri aarillee mul'achuun qabuumi. Heh. Osoo taaziyaan mudate tan. Kana teesseeti osoo fakkeenyaaf abbaan fa'aa irraa du'e. Wayyoo abbaa koo wayyoo abbaa koo wayyoo. Miirri laa Miirri san mul'atu. keessa tasuma galuu hin Wayyoo dandeessu. wayyoo abbaa koo haa haa jettee boossi jechuudha. Waaqaatiin ilaalamtii miree miira kana keessa seente taanaan jechuudha. Haaya. Namni firri sii du'e maal ta'e miira sanirraa jijjiiramteenna jechuun fuulli sii yookiin gaddee Akkasumatti. yookiin kofalteennaan duutee jedhama. Akkana teessee Eegasii jechuudha. amma isiin waqtiin isii deemee yeroo heeruma geessee jechuudha. Haaya. Aangoon irraa buufamti. Aangoon waaqummaa irraa buuteeti namni biraa bakka buufamaa isiin ammoo hawaasa wajjin wal qixxooyteeti. Gubbarraa gisee gabbuutee ammoo Waggaa kana hunda baatamtee deemtee amma hawaasa keessatti akkuma normaalii teessee Rabbii jiraachuun isii tanaa uume dhiisanii Wallaahi karaa ajaa'iba. deemuun harkaa baddee jechuun tanaa ammallee Kana qabadhu. wallaahi. Uummanni karaan harkaa badde kan. Hayyee amma gara keetti deebina. Kottaan ammallee hindi irraa bahuuf hin deemu. Saa hinduma sana maa nu deebiste billaalee. Maaf jarjartee ati Neepaal deemte as deebi'i hinditti. Bar Neepaal wanni hundi aadaan wanni haareen ta'e dabnee deebinee bar. Kawwattu gaa hindi keessatti. Haya irra kan Hindi nyaataa ta'e. kami gorraa rakkanne bar hindii kan. Amantiin akkanaa namuu Bar mata mataatti. galaa amata dhuftullee keessaa bahuun deemu hindii dana keessa amantiin heddummin lakkoofsa namaatiin jirti biyya. Billaalee. Wallaahi. Hayyee. Hindi keessa ummata atama fakkeenyaaf mee beelada kana keessaa kamtu si tolame? Beelada keessaa gaa waan irraa fayyadamnu fakkeenyaaf sa'atti jira, hoolatti jira, Sa'a reetti jira. maatii jaalatami. Eh. Oromoon sa'a ni kunuunsa. Isaanii kunuunsa. Ni nyaachisaa. Eh. Aannan irraa argata. fayyadamna hin jaalanna. Booda khalas bakka. Boofaaruu hedduu jira malee sa'atti Akkasiin biyya hindiitti loon tana ni gabbaran akka. Rabbi godhanii Wallaahi ni gabbaran. billaalee Rabbi godhatanii. aboo taa'e. Inni dhugumaa Sa jaalala keessa dabraniiti. jaalala keessa dabranii saawwan kun uumama miskiina jedhanii amanan. Uumamti miskiina kana jaalachuu keessa dabranii egaa biyya hindiitti wanni beekamu tokko ni jira. Waan takka hoguu jaalatanii jaalala achi keessa bahan ni gabbaran. Osoo amma achi deemtee namichaan Yoo gaarii ta'e jechuudha. yoo Yoo akka nagaa gaarii ta'e. taate yoo akka malee wanni itti hojjetu sirraa bareede yoo qaamni kee bareedee amalli kee bareedee sagaleen si Na gabbaran. bareedee achi bahanii si gabbaran. Waan si Nyaata ajaa'e. Amma saawwan kana akkamitti gabbaran beektaa? Barakaa qabdi jedhanii yaadan. Wanni Hayyee. isaan saawwan irraa hambisan hin jiru. Amma namni nagaan akkasuma amma namni nagaan ganama yoo irra barraa ka'e maal godha?
Gadi ba'ee fuula dhiqatee yookaan qaama dhiqatee nyaata nyaatee manaa bahami ciree nyaatee gara dalagaa deemaa yookaan gara hajaa isaa deema. Warri laan gabbaran maal godhan beektaa? Kanama akkasii manaa bahee suuta gadi bahanii loon isaanii jala ta'an akkasi. Ni eeggatan. Aannan eeggatu? Waa biraa eeggatan. Maali? Waa biraa ta'u. Billaalee waan baktaa Wanni isaan eeggatan. Yoo hogguu loon isaanii fincaan fincooytu maal godhan beektaa? Harka jala qabataniiti fincaasan. Tukkusiin isaa. Laa ilaaha illallah. Gana yoo margite. Sila uummanni koo waan dhuguu dhabe moo maal saattimmaan tunu aannan hin qabdu. Rabbiin immoo bishaan dhugaa jedhee bishaan dhuganii uummanni kun maaluma fincaan isaan obaasa. Fincaan isii dhuganii sanuu dhuguu qofaan hin dhaabbatan qaama akkas rifeensa keessa dibatanii akkas dibatanii qaama isaaniitti namichaan ati sayyida jettu namichaan ati abbaa qabeenya guddaati namichaan ati abbaa taayitaa guddaati jettu. Ganama fincaan jala fincaan loonii akkasitti dhugeeti akkas dibatee gadi ba'a mana. Waan si ajaa'ibu. Loon san egaa. Uummata karaan deeman harkaa badee. Amma fakkeenyaaf to'ata amma kaatee biyya Hindii deemte. Ni beelooyte. Awwa beelaa bargarii wayiin jettu mi jettee gadi baatee bargarii barbaaddee osoo nyaattu osoo si qabanni. Foon saattii sanii lafa nyaataa irra jedhanii na. Habiibi si fannisan. Hordofan jeegaa. Si fannisan. Bargariin maaliin dalagaman foon loonii nyaachuun ilaa isaanii nyaachuun ajjeefamu. Rabbii islaamummaa nuuf kenna alhamdulillah bil'aalaikum. Alhamdulillah. Kawaa hunda nu laaffisee kawaan gaarii nyaadhaa waan gaarii fadhaa nu jedhe alhamdulillah. Alhamdulillah. Ammoo ammallee gaa amantii eega jette gaa amantiin gaa waanuma adda addaa jira namni gaa waanuma fedhe amana gaa zamana kana fa'aa wallaalle. Amantiin kunillee maal seetaa namantu amma yoo sitti daawwattoonni kan jallee waan amane natti fakkaatu garuu egaa amanuu baattus amantii adda akka waaqaatitti uummanni wayii gabbaruutu jira. Amantiin kunillee amantii copy paste jedhamu. Copy paste. Copy paste kan nubeenu san. Amma kompiitara keenyarra seentee kiiboordii jira kiiboordiirra control plus C fi control plus V jira mire waliigal maal copy paste warra kana amanu jira rabbi godhatanii. Ragaan ammoo Ishi. Ragaa jira bar. Ragaa qaba isaan ammoo waan kana amanu immoo ragaan isaanii hundee uumama hundaatii jedhan. Copy pasting. Copy pasting. Bar copy'n ofiifuu hundee biraa barbaada bar. Mallattoo waan kana ibsu immoo kun ni jira akkuma screen irratti arkan kana jechuudha. Haa. Atee bar copy paste gochuun copy'nuu waan jiru takka irraa copy godhamami. Kun akkamitti amantii ta'uu danda'a? Bar uummata karaan deeman harkaa badee siin jennee bar jalqaba jennee bar. Copy paste. Aboo nagaatti gaa billaalee. Taa'ee gadan takka naafa maal taate? Takka naafa? Aboo torbee dhufu walitti deebina billaalee. Takka naafti awushaa taa'ee takka naafti. Torbaan dabrillee na dhiistee deemte. Torbaan ammallee na gattee deemuuf taata. Kootu amantaa takkan si hima. Hayyee. Amantaan tun amantaa kubbaa miilaa beektaa? Kubbaa miilaa aboo kubbaa miilaa ni harkaa deeggaru. Deeggartu? Amantaan amma si himuuf deemu. Amantaan amma si himuuf deemu too si harkani. Faasiqa siin jaane akkam akka amantaa isaan biratti. Isaan biratti. Maaliif isin jedhe beektaa? Dantaa isaaniiti boo. Amantaan kun amantaa Diego Maradona jedhama. Eenyuun gabbaranii taphataa Diego Maradona akka jedhan dhageesseen beektu? Dhagee garuu waan kana. Maradona san gabbaran. Maradona gabbaran. Duraan deeggartoota isaa turan. Hayyee. Nama nu dadhabaa jirtaami sittiin mul'isuuf ta'a. Deemanii warqa ajaa'ibaa kan arkanii bar. Diego Maradona. Naam. Diego Maradona kana gabbaranii warri isa gabbaruu jalqabe kun hordoftoota isaa turan. Kubbaa miilaa irratti jajjabeessitoota isaa warra daggaafii jedhanii warra deeggartoota isaa. Deeggartoota hayyee. Deeggartoota isaa turan. Deeggartoonni isaa kun suuta muhabbaan itti jabaachaa gara uluhiyyaatti isa fidan. Warri kun bataskaana qabanii bataskaana isaanii keessatti illee hordoftoota kumaataman lakkaa'uun qaban akkam. An kaniin jedhu billaalee. Namichi kun kan gabbaran kun ni jira moo du'ee jira? Du'e. Sawaan du'e kana uummanni kun billaalee kan bar waanuma jedhuun dhabee bar uummata. Kalqiin maraate aboo annan deeggarina warra booda nama gabaabaa jedhanii anallee akka hin gabbarre aboo nan deeggarina billaalee kun. Deeggarsa barbaada. Namni kun bar guyyarraa bar amantii haaraa uumuuf jedheeti booda deemee nama dheeraa keessa nama gabaabaa. Hordoftoonni keenya hordoftoota amantii Islaamaa. Abshiratu. Rabbi filate, Rabbi jaalate waan si ajaa'ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbi. Kana bar wanni kana hunda kaafnuuf ni'ima Islaamaa beekuu fi galatoonfachuudha. Hayyee ammallee tabiraa taasii qabadee jiru jechuudha. Awwisha. Bar wanni amantii. Ayi qoy. Ati yoo si dhagaye hedduu dubbatta. Barreef na qabdee maal beekte? Yoo gaafa irraa na jeequ jirta. Naabe. Billaa alaikum. Naabeeti. Hayi. Yoo dhaggeeffadhe amma guyyaa guutuu na dubbachiisaa ooluuf deema yoo gaafa irraa na jeeqe. Hordoftoota keenya sagantaan keenya ajaa'ib kanarraa asirratti goolaba.
torbaan dhufaan ga'u arginutti maassalaam. Aboo kootu booda akka amantiitii waan kana hordoftaa Awwa bilaa nadhiisa maana jala hafta. Mediteetiin jira bara hawwii nadhiisi. Nyaata kootu.